بالله من يا ربي كيف نعم كان كنت مي كنت شو هذا؟ ربو فتو ايش بكلم فتور النقطة فتشا بليز ما بيفاري وري كومنتين التيمة فتشا نسيما بليز وانا عرفنا بريكا والله بالله يطلع إلا أنا عبات فتي ودم فدم بربط والله أما بودي من الدولي جسبا أي أوه ما أنا من كنا ناجيسو يوعدا أكون قوان بليز نابريسا أكون من دي مالي فارا فتشان نابريسا نتاسي فتشان مالي أنا مالي كفاية بيكا كنا نتقول التميتي أني أيلو من ما تكسي تاسا السلام عليكم. وعليكم السلام نتي واري ما نبلسي والله شتري وري جتن ما إتو تيليكومي دات كوي إتو تيليكومي هذا نبيل بله تيلي دات نانو بتو سيجي رتي تفارا متي ما إني ساعتي هذا نجح ملونا من يكمل ما بيل ساعتي كنا ساعتي ميك ما مدون ساعتي كنا سبيل بالمال ساعتي لما ساعتي لما lagi kembali jara ani bakken jiru fati ya dubbisu dandete jechuudha yaati garuu silkii keerra dawwalee irratti cufee tafattuutiin jecha siigalaa dawwalee irratti cufe irraan kaasne reefu waan naan jedhe geetti garuu sun qofa taphanni irraa baana naan jette beektaa gazaa seennee mucaa tokko kuma nama takka oddaan irra wal beeyna muti wal atau macam mana zaman kira ibiji kasunggo ye bombari nanga baka sabar saya setato do ma lagi nolal selkish lit reality wa ya agar sister tagaru arafat galatomi mamiti Ahun dah argu bereda, akan nanti lewat kana akan nanti dia cumba ini nama dia, mama gue tuh dan damu, mama gue dari, sila tidak, by the way, erga mahal majrenya amma ilmi nama kisah jelaza juru iras teh sama reca, asin, lubu dofe mute, oh garaki asih bilbila, asin mo, oh irrafara bilbana dah. Asin mo bereda kia mute really bazi saat ya lo serang zira lala do wa bereda ro komit normal no ye normal masih jadu abore tinda walinan nyerakate ma warki bite akam timbil bil duga keti yani reality kana nama mega kesan tu ya mana kan persentage terbata macam nak kasih mabaram saya di kapan afur
Ana ma Discord da amma biye biratti. Azagora. Wallahi kana. Warqii bitee si addisuuf taata markabul. Laa inni naafu yaani miseeji dabar kun amma yaani shamarri baay'eenis akkana godha dhiirillee akkanuma godha ka zamana kana. Aboo kaanutti maa onni fi seente moree yoo kaatte fadhu deemi waliin kaa. Dhugaa himi. Inni naafni. La wallahi lazim is normal. This is my sister. She is my sister. What? Ani sisterii tahee waan biraa tahee ani sirnaan barbaanne na jaalladhu naaf na keessa hin jiru. You know, azaasi godha namichi ati obboleetti makiyya ma azaasi godha namichi hamba warqii bitanii akkanaan hin ta'u nasa warqii biteemi namichi warqii erga bitee dhugaa qaba. Wallahi anniin darbaaf kana warabbarta. Wallahi warqii binnaan hin doomsi xiqqeessee. Amma tana gidduu bilu warabbarta qaban nan beeku. Maal simbeenne maa warqii bitee akkanatti isaa gowwaa seetamu dhiira zamana kana waa kennee waa fudhachuun dirqama sati sattaan jedhalla. Akkanuma natti fudhattee quba callisuu feete gara? Kennuu qabda. Waan isin nuun andi geessu sila? Salaam alaikum. Salaam alaikum. Waalaikum salaam. Wallaa qabayn. Qoy kaa turuu barbaadu jedhe bitee kasan sitti taasisa tasgabbeessee deemuu barbaadu. Maa tasgabbiin eessaan na tasgabbeessite? Hello. Hati sama. Enteni dia. Kiri. Amira sabun tu agaro. Kaberi shani. Kaberi shani tiba-tiba. Ya Rabbi kiyya kamittiin jiran. Maa jiru maa kana jiraata amma booda bakka jiruun kiyya kanuma bara. Jechuun akka Fati ni nafti. Ada debai. Si hadis ani dakam wargi na bitan jette moni ni akanatti kino hirrewa. Bilillichi birrii shanii abu kamsaa dhaqee sii bitee tiginu akkana haasaa si godha Maammadoo Dubaay macarrashaa isaa kana. Bineensaa kan guute. Akkana macarrashaan isaa kinu bilillichi birrii shanii dhaqee sii bitee suuqiidha. amma si bira seenaan akka irratti malee wanta jechaa jiraame ani hin barbaadu waan sata doftaa darbaa fi Amma min akkami si jiraachisa kun amma ta'a ka'umsa si dhorge dubbuye. kanaafuu barbaadu kun amma boddon irratti agartee fayyaa hiriyaati jechuudha. Eenyu ni beeka jechaa si Hin ta'uu kun amma mi'a margaarta amma mi'a kanatti amma akkam si jiraachisa. አንቺ እንዴት አስቀምጥሻለሁ? እንዴት ነው ማስቀምጥ? ኧረ ተብሎኝ እንጂ ነው ማለት ነው። ኮት ከምሳ ማስቀምጥሽ ብቻ አሳይሻለሁ። ኮት ብሎክ amma fatishaa dhageeffadhu saati kan ብሎክ ishii dhageeffadhu hin godhaate takkaffaa garuu kana hunda just bicaan nagee qabna jechuun reefu wajjin haasofne kuma nama takkaatti fatiyaan kottu gastee seennee qabdan ani ciisaa ture iyyuu jechuun riimni arguu didee jecha riimni haa dhufuu jennee amma ol seennee jechaadha. Kaza guyyaa kana dammoo laayif irratti asli wajjin illee seennee haasofne turre akkuma bicaan isin jiru inni jecha qaamaan hin jiru. Amma qaamaan dhufe dama waa jedhamu jaammaa suura akkanatti bakka kututture akkanas eegallaan rakkoodha jechaatti haa ta'uun dhiiftuu innillee ciqicaquun dhiisuu. Dhageeffadhu takkafarratti namni maal jedhaan beektaa karabee jechuudha miidiyaa irratti isiin fatishaa jaalatu malee isin jaalatu gara farfafta jedhanii. Ati hoo amma akkami ofii dhugaa jirtu mee? Dhageeffadhu sila sitti hasaara bakka anan arsin maal naawus qabdan. Kaza. Ati hoo dhugaan jirtu akkami reetami ofii hin jaalattamu jaa. Dhageeffadhu kan sitti hasaara. Fayyuma qabdaa? Mataan noo akka kaanitti beekamu. Salaam alaikum. Salaam alaikum. Maal yaadda? Akkam taana jedhe namichi warra koomentii taznaannaa hartanii miree akkasitti.
Manni kiyyan dhadhaabata yeroo yeroo taaptaabii godhame harka. Yaa rabbiitii akkamuu waan ta'a. Na qarqaari. Waan ofii jirtaa lubbu. Dhageessee amma lubbu jaarkaanii. Wayyoo. Simbo. Dhaggeeffadhu jecha dhiifama irraa taa'u faabiniiti jaa. Gara illee kuma nama takkaa jirti kofalee taphachuu ture miidiyaa kanarraa jecha. Innaa nama guddaa ta'eera. Maa dogola sinillee? أعوذ بالله من يا ربي كيف فتشا كنت مي كنت